biyyoon dhaqees yooniin haajaa dhaqee deeme malee waa takka illee yoon dhaqee silaan dhaqeewu waan hin qabuuniin investi godha malee qotee bulaa saamee miskiina saamee no nama akkas godhuu miti sammuu akkasii qabu kan akka naa bodhaa horii hin beekne yooniin dhaqee silaan dhaqee waan hin qabuuniin dalagaa nama lamaa baasuu xiqqaatti dandoo nam 5 hin baasa dandeenyaan nam 10 hin baasa kana ala dhaqee ummata hiyyeessa biyya hiyyeetti Itoophiyaa jengubbatti dipeend ta'ee maxxanee hin jiraadhu maaliif biyya gaariidhaan jira biyyaan dalagee maallaqa fiduu danda'u hin jira biyyaan hurkaa hiyyaan maallaqatti sharafuun jira sammuun maallaqaan sharafuun qaba fayyaadhaan maallaqaan sharafuun qaba waaqsi kajeelaa jiran jiru hin kajeelu aangoota bidurraa waa'ee daa'e I don't expect anything a penny no asii biyya galee caffee mindoobee mootummaa dalagaa naa hungeessu wanni mindaa isaa jaalan bahee xiyya guyyaa takkaan geessu wal isaan baati kafalan bahee caffee raamista guyyaa takkaan geessu sii galee namni ifii gadi hin guddatu ifii ol guddata Ameerikaan jiraadhaa biyyaan doolaaraan dalagu gaddeebee qarshiidhaan harna godhaa oppidoo ishee nama kadhatu miti no kan akka gaariitti wadhaa namni wanni waan hin feene godhuuf maaliif waan hin feene osotti wanni gootuuf dantaaf himi osotti namanni waan takka guutu bad dantaadhaaf goota maallaqaaf gootaa mi akkasii waan itti namanni bar maallaqaaf gootaa mi dantaadhaaf annama dantaa saniif waa godhuu miti jechuudha gaawatti yooni dhufanii marroonfaan qabatanii is the same thing anaaf dhaqee biyya galee ministeera na godhaa na shuumaa na muudaa liqambariin ta'a asirii waasaa maatii karaa waa isaan gubbaa na kaa no maroon dhufee qabatee an dantaan wanni an barbaadu ummannummaan Oromoodhaa kun cunqursaa jalaa bahuu qofaan barbaada laasse Oromoon akka Oromootti kabajamtee jiraachuu qofaan barbaada sun gammachuun akka dhuunfatti akka mataa kiyyaatti gammachuun ta'e guutuudha irruun qabdu akka nam tokkotti gammachuun ta'e guutuudha wanni fedhiiti yaa hundinaa guutamtee jirti alhamdulillah fayyaan qaba garuu ummata Oromoodhaa hiyyeessa barandaa kadhatu kana miskiina kadhatu kana miskiina qoonqoo guyyaadhaa yaadu kana warra maatii ilmaan fi guddifachuu dadhabe kanaaf akka dabartuun barbaada qabsoon tii isaaniif malee anaaf miti nothing qabsoon anaaf miti an jireenya kanaa amma jiru kanaa ol hin arkadhu Oromiyaa keessatti jireenyaan amma jiru kanaa ol hin arkadhu yoo kana gattaati malee noobattaniitu isinii galeeraa noobattanii jirtu qeerroo fi qarree noobattanii لماذا سياسة لوكال سياسة لوكالي ديوت أنا وانت كان دبر أورومو خيسا جماعة سديجرة جماعة مرو جماعة أبيجي في جماعة جور جماعة جور ما أبنا يجر كابير كاركو جماعة مرو في جماعة أبيش إسان كنا ولد رفني ولي ناسوني نجا أمورت ديبان دندهون داونين قل ديبان دندهون داونين قل opinionis dhugaa aabaa'uun qabdu fudhattee dhugaa marroo faabri jirtu fudhatanii marroon faans dhugaa warra opinionis fudhatanii iddoo gara tokko haayatanii waliin dhufanii wajjin dalaguun abjuu xiyya irrattis dalagaadhaa jiran haasawaatis jiran kun abjuu xiyya akka nam tokkotti hawwiin keessan kana booda Oromoon gaafii jirtu gaafii hafte haasawaa mariidhaan osoo deeffachuu dandeenyu ilmaan Oromoodhaa haati Oromoodhaa hiyyeettiin iddutti du'uun
درجة سورة ما سلف الرهات آمون سلانيها فاجيتيات سلاكستي خنيها فاجيتيات نما لما خافان رمودا دبت كبا باكجراوند دي غستكاك أبو جرو كلتشو المان كتبولات أبيجي في مروري المان كتبولا رمودات المان كتبولا رمودا المان هي يسور رمودا على فيه وان رموداتيف مروري على جرا شنين فان على جرا وان رموداتيف أبي فارس موتو مرة جرا أورمون أفان رمود بتموتم تي أورمون أفان رمود بتجارة تفتي خندت من خيني ميت أمون رابط شو لك أباجيتي نمان يعني خي خن نمد دورا بنت سلالي لما إكستريم يو خرموتم بعد أقوله وبوم بليس سوق أمنا لفرات أو أمنا موتم ما تركب في بوم بيد أمار ريدان لوك أباس لان جياسه ورموتم ما ده قلوا تكرر هذا وجاب في قط خيجي سلان كرو ورا بده موتم ورا خن لفرات أو أمنا أو بدو حلال سوق أمنا كانوا قلوا أمنا سلان جي قط خيجي خان تودا نادو أكون نجم متشيس أكون نجم متشيس لغات بتشوف جيرانيان أنجرات وخنا جولين غاري رتوس جرات شوربات لبو في جبني غاري تيمبان يوخا أبدي مرتني غاري تيمبان أورمود أف غار بني يتنامن أورمود أف بيلون أورمود أف ديبوتن أورمود أف أدور أفي كبنتي تول دبراجر تيجي يتنامن لغان جروس كنم ورّي أرنج أرار كتير أنغور يروسلمان رمودا موتوم ما نتوي بعد أديم تنانو تيرك رمودا سنتجرت هارك رمودا سنت الرجال إنه جبنو موتوم ما هارك رمودا جرت نما فرود بتونا رموداتو موتوم ما سنين دي ما داجر إسرائيل اللي في كيس ديبني فلان قبل في كيس ديبني فلاني مال قرا جرا ummata kana hangoo macuunye hidha guurree ukkaamsine manarratti gubaadha deemuuniif teenya waancu if keessa deebi'anii yaaduu danda'u warri mootummaadhaan deemus allaattiin barartee duuti siidhaa lafa hanga feete mootoytu hanga feete waardaa meeqaan marfamtee deemtu booddeen kee ummata oromoo harkatti kufuudhaaf teessa abiyyatiis akkuma takkalaante kana شمال سديس بودين كيسن أمة مرمورات قافتكو جنيد سدور أمريكا في وجتور تاني وجك أواني وجاسو نيتشو جنيد سدور قافتكو موتوم ما نانو روميا داتور منستير إثيوبيا تور قروا استيني توجك أواني تشو يرو قاف نوان تاتوري gaafa sawaata kallee godhuun dandeenyudha jechuudha gaas waata kallee godhuu danda'an turre agri gaafa TPLF maqaaf kaamali waata kallee godhuun danda'an garuu seenaa ummata fi waan garii tan silaa irra dabarsuu danda'u seenaa qaba jechuudha boodarra gaafa aangorraa TPLF ariitee ciraa deemu eenyutti hafe way amaara galee نود فيتش أورمود فيتش أس أتلانتا إلمان أورمود آتو قبسي سيتش أماري جلهم قرر تيجري جلهم قرر فرنجي جلهم قرر غافر فجريتي أورمود بربادي نو قبسي سيجله بودين كيسن اتقلي خيسن أو فيديو أرهن جم فيتن موتم تنيس بودين كيسن أمة أورمود آخن بودين كيسن نمت خنافو وان غوتن كيست وان دريدن كيست if eeggachaa godhaa mootummaa waartu tarabbii baleen jirtu mootummaa namni harka namaa dhawtun yeroo qofaaf yeroodhaaf we never know what happened tomorrow burmaaltu itti aanee dhufu ta'a boruu isa dhaabbachuu teenya rabbi qofaatu beekan beeynu kanaafuu waan dareeydan keessatti ummata keessan qusadha qotee biraatti mana gubu dargaggeessa oromoodhaa badii takka malee rashanu badii takka malee hidhu dhaaba booda ummata kanaatu isin qabachuudhaaf ta'a ummatuma kan harkatti kufuudhaaf teessan kun gorsa kiyya oppidoo
قدر رأي قالي هنگا قبت هنگا بيتوريستن الروان قوتن بيتن ملي تبرون بيت ربي بيخا ربي بيخا أنقوتا قافتي في اللي قرقود دا هدو تنركا كوفي قرقود دا هدو ورا بيتي متى ساين لك أبني أسقود فن وجين كمان وجين لك ريان دانغا أوروما داسن سلا دبرو باتني هدو بريدا دانغا أوروما داسن هنكت أمرنا هاد أورومو دامبوج سنا ألغا غمتشي سوداف أورومو همدي سنا كن دامسخي دامس أبلوما دا ألغا غمتشي سوداف هاد أورومو دا همبوج سنا هاد أورومو دا هاد تيتي تمنر قبدوس تمن أندرا قبدوس أكا هاد تيتي تلالي يو خنقو رادين يو أمة أورومو خدي دانغان دور يو دانغا أوروما خنا إيجاتشات آخن ديم تنتاتي ونك أيرو أورومو دا غارتي أتوف برنجرتو يو أورومو دا مرقيقن يو أورومو راهيد آن رابط يو قتبلان كني خبجات آن شراكت دلقت يو دلدلان أورومو دا نغان نقدتيقل يو برتان أورومو دا نغان برتيقل ونمان برك أيرون غارياتي هيدتو فنجرتو قابسن أسيهد آجي بيستن نمني أوماد آن المينا ما هيد آن برباد بلسة تهود برباد وراني بلسما أورومو دا هيدوماتشو في جباتشو راف سبب بين قدون دردبي أو بيديو راتي خانا فودا دردبي أو بيديو أيرون تكويو هيتاني أوبليس جيفتني أومشة درا قبدني نجد الأوركتني برنوت الأوركتن إيش الكسي فكات إيش لقاها اسمه فكات أوبليسو علمنا ما بقى قدوتنا أومات عن هندن دوبارتشو بقى علمنا ما بارتشو هندن ديني قبت فشيتني مالي فوراني نودوا ما وران رسوم أورومو جباتشا دي ما ويتن إسنواتو ورانا خناس جبي ساراجر هاتو چال سيغوتن أتشي جبي ساتي چود سيغلي خانا هو دا ومن أورومو دا خوني لغو دبچو داف قبصون تن أورومو دفتني بينامي غافا جرو بريخ نانغو تلبو نرى إيغالي نهون دنو دي غريتي من قدون هاوان كين دائما را هنگا قدت دي غر أورومو راتو خرانغو دفي جنة واللبين تينيا في واللبين أوبيديو دا قويا إسان أمار جلو غوراني أورومو الكدرباني والدمن أنت يا غاوس يقلت غافسين غرغل أبين نغماني سمني خبجات تقوني أولكمني أوروميات منابولس تنا أوروميا فكيسيني خبجات تقوني أنك فرنجين actually نوبلي كتون ساعة نمني أمني كجالة مال جاني سنوغل نوغل نوكس ديغرو تشوتاني نوافان غرغلني غرمر خاتني مليك نديبتن اتش والدبين تيني بوينتي رو والدمني بكسن غاس ملي غرمر خاتني اديبتني والدمني ادچنيچو بدين اسن ملينومت اسنيتو نوافان دي ملي نوتي سرفان ديبن it's not too late أما اللي ونين مقول أجرتن غري وانغ غاري سوتشينا مقول أجرتن غري وانغ غاري thank you وانغ غاري قول أجرتن أما أنتنا جل دي ما أجر غاس وانغ غاري قوتن إسن رالا فادين نتلين غاف إسوانم تو قوتن إسن تام ما تشادين
Gaafii Oromoodhaa wal jalaa deebisuutti fufnaan qeeroo wanni gaara yaatuuf hin jirtu jechuudha. Warri gaaraatu ni gala. Jarri Amaaraa kan kaleerra wal dhabne. Jarri Amaaraa kan kaleenuu fi isin irratti wal dhabne hangam takka akkasin xiqqeessan gartanii taakkalaa koo oran gartanii isin hunda karaan keessan kanumaa jechuudha. Kanuma taakkalaa kana isin hundi karaan keessan kanuma garuu isin kalee isaan gammachiisuudhaaf qeeroo Oromoodhaa qarree Oromoodhaa mufachiiftanii jechuudha. Jira kan gammachiisuudhaaf qeeroodhaa fi qarree Oromoodhaa mufachiiftan. Obboleen kiyya dhaggeeffadhaa. Yoo waan kana hubattan ansilaa kiyyaa hogganoota OLF ka maqaa Oromootiin hidhame hundaa'uu hidhaadhaa gallakkiftan. Qawween qaban ajjechaaf isin sodaachifne harka qullaadha jiran mana hidhaa keessaa isee gubbaa taa'urra maa gadi hin dhiifne maal isin godhan qeeroo Oromoodhaa Oromiyaa keessa wanneen dhaga'e warra TPLF kaasuudhaaf qeeroo gaafa sadhamteetu arrallee mana hidhaa dhageessii jechuun dhagaa jira. Maal balleessan? Ani dhiiroo Abiy biyya biraa bulchuu jiramoo? Odeessa kana argatu moo? Shimallis waan biraa bulchuu jiramoo? Do you have this information? Jira keenya. Do you have this information? Qeeroon TPLF qabsooytee TPLF kaaftee isin fidde arrallee mana hidhaa keessa jirtu. Obboleessoo maal jechuudha? Maal jechuudha? Waan kana mee if duuba deebi'aadhaati OPDO if cinaa laala if cinaas laala if duubaas laala if durallee laala wanni godhu jirru kun garam nuun deemaa jiraa maal dalagu jirraa yoo odeessa waan kanaan qabaanne please odeessa oli qabadhaa. Lammata isin keessallee warra maqaa Oromoodhaati si guurame warra afaan Oromoodhaa dubbatu ka isin laaqame isin keessa jirutu jira warraan an beeku hedduu sigalee warruma isin keessa taa'ee icciitii keeysan. Dubbiin tuni baay'ee maa nu dhukkubsite jala koo. Muut godhe ganna. Nabi dubbadhu. Yaa dubbiin tuni baay'ee nu dhukkubsite siigalee akka Oromootitti namni siyaasaan meebii gargar jiraachuun akkuma jirutti ta'e. Gaafa wanta akkana mucaa Oromoo irra geettu ammoo si dhukkubsiti wallahi. Akka nama dhihoo biyyarraa dhufettillee rakkoo biyya san keessa jirtu warri ala jirus ta'e biyya keessa jiru beeka keessattuu kan bara wayyaaneetii fi garaagarummaa amma bara bilisiginnaa keessa jiru ifumatti beeyna. Rakkoon sunillee waanuma ammaati kakaasaa turte kana maaliif jarri kuni gaafa jalqabaa dhufanii nama hedduutu gowwoomee ture nama hedduutu uf dagatee ture. Nugaya qabsoon kana booda keessa rabbi nu baasee jira ifaajeen gartee kaleessa abboonni kenna itti dadhabanii itti wareegamaa turan sun irbuun shinniggaallee ifaajee waaqoo guutuu nadhii gammadaa elemoo qilxuu jaarraa abbaa gadaa bakka nuu geette jedhee namni hara baafatee beeyta Oromoo wal jaalatee dirree tokko walitti bahee keessattuu gaafa mucaan kun kantiibaa ture yeroo irreechi Finfinnee itti eegaleedha hora Finfinnee itti eegaleedha hojii san keessatti akkalaan ifaajee guddaa qaba ifaajee guddaa qaba gammachuun ciini gurguddaan nuti gaggeeffanne biyya sanitti kufaatii Ihaadig booda yookiin Ihaadig maa jedhu warra amma Tigraay kana booda isa irreecha hora Finfinnee sanaatii fi gaafa abaa'oon Asmara irraa galu Oromoon baay'inaan Finfinnee sana ka guute walitti qaba jechuudha. Guyyaa lamaan san akka carraa ta'ee achiin jira gaafa abaa'oon galus gaafa hora Finfinneetitti irreechi deebi'ullee akka gaafa sanii Oromoon gammadeen beeku
I don't know garuun beeku waan 91 bara baa'ooni galte gammachuu warra keessatti hirmaate dubbachuu danda'a. Nu dhaloota ammaa kanaaf garuu wannaan sun lamaan saramooniin sun lamaan gammachuu guddaa ture. Ilmaan abbaa gadaa biras dabaranii jarri kun haga nabiyyii yaadatta miti gaafa biyyiif lammaan baale dhufte jaarsi keenya ka warra Shaashamannee tokko nabiyyiidha nabiyyii miti nabiyyiidha aga jechuu dirasis ga'ee kana maaliidha cilaancilii mul'atte santu nama akkas godha namni waan keessa ture beekaa har'a ammoo waan argatte kanatti baay'ee gammadda waan ta'eef san nama jechisiisaa jechuudha. Kanaaf sansan nama yaadachiiste siigalee wannaan miidhamni ijoollee Oromoo tun tabiyyaatis inni kaleessa akka itti aangoo irraa bu'ee argineerra siigalee namichi kun baay'ee osmooziidha biyya jechuun I don't know akka nu yaannu kanatti illee ta'aa fi hin dhiisaa ani hin beeku ana biyyiin harka akka itti baanu qofa. San gochuuf anamma waan foormulaa kana kaa'e takka argiteerta laata. Woboo eda'u abaa'oo eda'u kaafaa'oo biltsiginnaa Oromiyaa jechuu kiyya. PP gaafan jedhu badhaadhina Oromiyaa jechuudha. Isa kana walitti edaatee maal ta'uu qaba? Oromoo ta'uu qaba. Herreeyni foormulaa nu dhumarratti wal jara kan wal edaanii argannu Oromoodha. Gaaffiin Oromoo deebuudha. Oromoodha gaafa jennu. Oromoon kabajamuudha. Biyya keessatti biyya alaatitti. Akkas kophaa maaf deema namni gana gahu piliis an kana gaaffiin haa ta'u tokko guddaa san. Mee nama biraallee yoo shakke Dr. Milkeessaa akkamitti shakka? Isaa dura bilbilee yookiin ammoo guutuudha miti ijoolleen badhaadhina DC keessa guutuudha bara akkuma bashaan baay'attu warri miseensa mootummaa ta'ellee achi guutuudha ijoolleen keenya ka Oromollee jiran. So dura jalqaba kophaa akkasitti ta'ummaa barbaachisaa lammata ammoo ta'e jedhee akkuma aangoo irraa buusuulleen diraamaa ture kanallee akka amma nam tokko jedhu wayii mootummaan ta'e jedhee diraamaa akkasiitis raawwata yoo ta'e kufaatiin bar mucaa Oromoo tokko kufaatiin Oromooti. Inni biltsiginnaa ta'u paartii fedhe keessaa jiraatu. Kanaaf baay'ee nu dhukkubsee kanarratti nu dhukkubsee gaafa jennu biltsiginnaa deeggaruu keenyaa miti. Yookiin ammoo paartii badhaadhinaa isaan deeggaruudhaa miti ibiniif nu akka nama tokkootti amma anaa fi takkalaan oppoosiiti waliin jaalan. Kaardii gaafa namni ol deemee waraqaa eenyummaa Finfinnee guurataa turellee ani Baalema jira carraasa hin argan. Gaafachaa ture hiriyoonni kiyya warri neetworkii kaabinee waliin qaban deemanii guurataa turan ani kafaa waan ta'eef wanna ibiniif carraasa illee hin dhabne nu carrama waayiloonni keenya achuma jiraannee deemtee kaardii waraqaa eenyummaa magaalaa Finfinnee guurataa turan san hin argan akkana wal qoonna siigalee warri Tigree kun tokkummaa isaan qaban bara Itoophiyaa keessatti adda bar ta'i gubbaa eda'u asira lakkoofsa 11 gubbaa tanan wandimmeenoo jedha. Waa tokko yoo dubbadhe wayi nama osseeni kanallee carraa harkaa sa'aatii baay'ee gubaa laata. 98 akka lakkoofsa Abashaatitti yuunivarsiitii 99 galee yuunivarsiitii Adaamaa 2003 yoo yaadatte jeequmsa cimaa ture yuunivarsiitii Adaamaa saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa kana keessatti. Yeroo san ijoolleen Tigree namni 20 kan akka ajaa'ibaa kanatti barbaannu nu jalaa dheessanii kaampaasii yuunivarsiitii Adaamaa kana keessaa ba'anii ganda 10 ka jennuun jira naannoo Baqqalaa Mollaa hoteeliidhaan achi gara ganda 10 I think ganda 10 natti fakkaata naannoo mana barumsa Najjaash tokko bira namicha Tigree tokkotu G+2 mana wayii naannoo sanii qaba. Ijoolleen 20 gibbii san keessa turan gara baatii tokkootiif ol. Ijoolleen suni bakka tokkoon dhufne bakka dhaloota namisaniitiin dhufne Tigree qofa waan ta'aniif nama 20 baatii tokko ol horate namni sun. Dhumarratti dubbii kana qorannee ebalufaa garan badan jennee gaafa poolisiin tasgabbeessee nama ijoollee keenya 20 immediately nurra ari'anii dismissal godhanii jarri kaampaasitti deebitee wal qorannee gaafa jennu bakka jarri turte san argine jechuudha. Kana maal jechuu barbaade? Mallattuma ay gubbaa qaban saniin obboleessa kiyya jedhanii waan qaban wal jalaan qabatanii wal gargaaran. Nu garuu raqattillee miseensummaa barbaanna siigalee yoo miseensa paartii saniin ta'ini raqa miti nyaanni lafa jiru wayii yookiin biiffee nyaanni tokko yoo qophaa'e raqa jechaadha waan du'e jechuudha miti kun isa san nyaachuufillee ati miseensa paartii sanii ta'uu qabda inni kun hafuu qaba wanni kun taakkalaaf barnoota guddaa dabarsaa waa hillan isaa achi aangoo irratti hafan ispeeshaalii Shimallis Abdiisaatiif namni hanga Shimallis Abdiisaatiif taakkalaa uumaa wareegamuu Haacaaluu beekuun jiru. Yookaan keessaa yoo harka qabaachuu danda'u hin qabne yoo dhangabbaanii ofirraa baasuu danda'u
qabaachus baatan 100% diraamaan sun akkamitti akka raawwate eenyuma caala beeku jarri kun. Sadaffaan Damballaash Gabra Mikaa'eli jarri kun aktaroota waan san beekan. Baay'isoo itti kennanii dubbisaa turte Adaanechi miskiinni amma miskiina maalis miti gaafsan isin abbaa alangaa waan taateef diraamaa namoonni mucaa ajjeesanii shanii ergeette yaadatta miti wanna tabtaabbaa tokko. Itti kenname isi garuu hin beekan takkalaanis hin beeka shimallis hin beeka hicciitii kan hunda maaliif qabatan Amaara waliin jiraachuufi. Oromoon garuun dhaquu gowwaan kiyya gaafa uffata aadaa uffannee gadi baanee afaan Oromoo bareedaa wayii mirgi Finfinnee hin kabajamaa afaan Oromoo afaan hojii isinii goona yoo nu jenne guyyama san hoo jedha Oromoon keenya kun naman dhibu jedhanii warra kanaaf gahuudhaaf jecha waa hedduu godhaa turanii jaalli kiyya yaada haba'u yoo yeroo qabaadhetti hin deebi'a kanaaf baay'ee nu dhukkubsa dhugaasiin jedha. Eda galgala sa'aatii makaa natti fakkaate anammas bakkuma hojii jiran baanee beekan gulummaa viidiyoo waan jarri takkalaa goote si ergus hin jechaa ture meebi ati yoo wanna san argitee iraatte. Akkanumaan seenes jalatti osoo wannaa jedhu beekan yerumsan bira ga'ina fakkaate. Galee yoo ijoolleettis takka bilbilu akkas ta'ee baay'ee rifanne jechuu barbaadeeti jaala kiyya. Fayyaate itti fi ganna. Ganna eessa? Ganna. Assalamu alaikum. Bashir, wa alaikum salam. Ndagamu. Hin dagatif. Dagaya mam. Hin dagama. Yeroo misin juudha hidhagama dubbata. Ani asumarratti gaafii takka qofa qaba. Gaafii nan qabu yoo jiraate dubbataa jira. Dagaya mam. Dagama dubbadhu din chaffe. Ndagayamu. Hin dagama dubbadhu ganna. Lisi nundo. Yaa wanna isaattu wanti godhe. Kanaaf akkasii beeyta caffee kiyya akkasii ila. Naman naqa. Jara kanaan naqa. Okay. Kanaaf waan badeen bade jechuu qabna sii galee. Azaadan. Waan badeen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Jirtu Oromoo ko baga jiraattan. Dubbadhu. Eenyu asayir? Isinumaan jechuu jira. Baga naaf jiraattanii jechuu jira. Baga jiraannee tuuf yaada kee. Osoo yaada na barsiiftani anamummaa liivii kan kee argeetin seeni. Duuba maaliif seenta laayivii maa argatta? Hayyoon dhageen hin seenaa. Aadaa mana kiyyaan barree. Yooni yaani siin hin seen. Kafee kam ni jaa. Dubbadhu Abdulqaadir. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dubbadhu koode. Caffee galatoomi. Baga jiraattee kabajaa siif qaba. Nama hedduu si kabajurraa nama tokkodha. Maaliif yeroo dheeraa waa'ee Oromummaa kanarratti fi bara dheeraa si beeka. Galatoomi jechuun barbaada. Ani ajandaani na dhagaa jirtaami. Ajandaani har'aa kalee haasamaa jiru waa'ee taakala uumaa kanarratti wanti akkasii ka'aa jira. Baay'atillee nama tokkodha. Nama aangoo mootummaa qabu irratti roorrisuun har'aa miti ka jalqabame bubbulee jira. Yeroo wayyaan illee yoo achi dhaqan yerumatti roorrisanuu sirriidha. Garuu akka nama Oromoo tokkootti namicha kana Oromummaadhaaf irratti duudanii sirriidha. Garuu wanti inni Oromoof dalagee maali jennee kaasne maani baay'ee itti gammachuun qabu.
Oromoodhaan gargar ta'uun fedhu garuu waan natti dhagamu ibsachuu ni danda'a. Wanti isaan dalagaa ban, wanti Oromoo irratti godhaa turan, wanti isaan diinatti galanii godhaa turan hedduutu jira. Garuu ammaani waan Oromoo ta'eef qofa isa salphisuudhaaf warra kana nafxanyaan kana dalayde kanaanillee garuu akka taakkalaatitti waa hedduu garaa kiyya keessa ciisaa waan isin beektan hundi jechuudha. Kanaasumaan bira dabarraa ajandaan kunillee amma baay'atee jira. Barraa kaleessa jechuudha. Ani baay'ee garaa na dhukkubaa jira caffee kiyya baay'ee haasa'uun barbaadu. Maaliif namichi kun wanni inni dalagaa turee fi wanti isaan dalagaa ofidoon dalagaa turte Gondarii nutti faarsuun ka'aan jechuun gaafa Jawaar san fa'aa yaadattanii waa hedduutu jira wanni isaan dalaganii. Ani gaafa taayyeelleen dhufe koo caffee gaafa taayyeelleen dhufe akkanuma jenna jechuun nama mana keenyatti jara kana itti himannaa jedhama namni ajandaa keenya mana keenyatti manni keenya suni bar mana caffee kana. Gaafa Amaarri irratti duultu ani mana Amaaraa hedduun seenee gaaf garii waa'ee Abiyyoo isaan naasan maal jedhan akka nama Oromummaa tokko barquu qabni kasitti dhagamu bar garaa keessatti waasitti dhagama sammuu keessatti jira barquu qabni Oromummaa kun nama Oromoo tokko gaafa irratti duulanii sitti hin dhagama hagum fedhe siyaasan garaagarallee ta'uu taate jechuudha. Ana Abiyyi amma nama deeggarree nama feene irraa nama tokko garuu gaafa Amaarri Abiyyi marratti duultu afaan Amaaraatti seenee jarumallee aarsuun leeftaatu keessi kiyya waan natti dhagamuuf haga ta'e tokko Oromummaa maqaa Oromoo sana ofirraa qabuuf illola akkamitti Abiyyi isin bulchaa jira jagnaanu jedhee itti faarsa. Garuu mana kiyyatti gaafa as deebi'ee itti hima waan itti himuu qabu. Itti hima garuu haga yoomi mana keenya sun manni keenya deebinee itti wal morminee itti qajeelfannu sun immoo mana kana sila afaan Oromoo haasaa jirra. Taakkala har'a faarsinu kun Oromoodhaaf maal godhee hoo jennee kaafne waan Oromoo godhanii illee jira. Irra caalaan isaanii immoo wanta ergamummaa isaanii kana jala akkamitti oppidoon bara maran baane kanatu na gubaana. Gaafa hoyyaan illee ima ergamti. Bakka wannoo seef ta'e sammuu keessatti ergamummaan kun gaafa Amaarri dhuftullee gaafa ofii biyya bulchan qeerroon meeqa itti dhumee angorra isaan kaa'ee sammuu isaanii keessatti seef ta'e hin dagatti na fakkaate oppidoon ammallee waan jirtu hoyyaanii waan jirtu itti fakkaata na fakkaata. Xigganyaa taatee jaratti galtee wanni isiin haasaa baate reeffannoo soqaa turanii barri gurbaa OMN irratti dhiyaate tokko jaarsa dhagarte taaddisoo jedhanii achi geessanii jaarsan dhageette jedhee yaada. Gobana daacee goota keenya jedhaa faarsaa jedhanii sigalee shawaa deemaniiti shawaa kana keessa gobana daacee reeffeessaa soqaa turan jagnaa Minilik biyya ijaare malee biyyan diine. Wanni isiin haasoftu marti waggaa afurii kana waan Oromoon faallaa malee haasoftu. Ummata waan Oromoon faallaa haasan kana irra as fiddee immoo goota keenya jennillee yoo faarsinu waa nama dhiban. Garuu jara biratti akkuma jedhe garaan sin danda'u gara keenyatti gaafa as deebin immoo itti himuu qabna haa barattu. Silaan barattu oppidoon amalatti ta'e oppidoo amalatti ta'e barattu bara. Waggaa meeqa waggaa 30 barattu isiin ergamtuma. Vaayirasiidha wannumatti maxxantuudha isiin. Kana kobarallee haa baratu. Osoo har'a inni Oromoodhaaf haga ta'e tokko afaanumallee ol baanii garaa jalaa waan fedhan haa dalagani Oromoo. Namni afaan nama laala. Dubbiin fardiin tan amma laala eenyu loode dubbiin fardiin amma wannummaan haasuu jirruufu wanni taakkalarra ga'e kuni oppidoo ofteef barnoota guddaa ta'uudha qaba. Deemanii boodarra harka Oromootti ofan jirru kun maqaa tokko hojii qabna. Amaara warraara kana gammachiisuudhaaf dhagaa garan galchin hin qabdu oppidoon haga abi Minilik Hayilee tolchee fi achi bira kaa'u haga fannoo isaanii faarsee fannoon tistuu biyyaati jee samii kaa'u boodarra maal godhe jedhee Amaaraa kun isaanuma afaan deebeeti isaan biyya keessattis alatti isaan cira jechuudha. Fira dhaabbataan sanii silaa akka oppidoon Amaaraaf gooteen silaa irra Amaarri oppidoon dubbatu. Silaa akka taakkalaan Amaaraaf taheen Amaarri taakkalaa jedhan dubbachuudhaaf. Taakkalaan gaafa aangoo ture irra caalatti warra gargaa ture warra Amaaraa kana. Hiyyeessa Amaaraatiif mana ijaaree gaafa barattoonni Oromoodhaa Amaaraa huccuu gurraatii uffatee dhaqee gaafa barattoonni Oromoodhaa Gondarti jeefamee reeffee saaxinaan galu baga sirraa du'ee hin jenneen waan hedduudha wanni isaan dalagan ni beeknaa. Garuu waan kana wanni amma dubbannu oppidoon tuni
yeroo hedduu bitabaadhaa turan qotetti yeroo hedduu ergamaadhaa turan. Lammata maasii ooppidoon guutuu walitti qabnee isaan cuftinuu galtoota Oromoodhaaf hin tan jechuu dandeenyu. Maaliif kun warra jireenyaaf dirqama jireenyaaf itti dabalmuu qabdi. Barattee maasterii qabattee ustee teessoo miseensa jira kanaan ta'an. PhD qabattee ustee teessoo miseensa jira kanaan ta'an. Irreedduun isaanii ijoolleen sabboonotuma wajjin fa'aa dalagaa turre. Irreedduun isaanii ni beekaa. Warra hojii dalaguu turreetu arraan tana kantiibaaleen. Okay, galatoomi. Ijoollee ol beeku. Galatoomi anin gabaabsaa garuu ani jechuu barbaada. Daqiiqaa takka qofa keenya eessatti lolannaan eessatti tumaannaa jara keenya kana eega keenya goone. Bara mara diina wajjin taanii warri nu ajjeessaa ture jaruma. Amma tiirtaa. Amma bertirta amma bakka siin jedha eessatti jarma kana eessatti akkuma goona yeroo mara siin jedha diinatti arra dhagaye yoomitti gaafataman live kana opidoon hin dhageessi asirratti taase opidoon hada hin dhageetti bakka mara jirti wannoo namaa jala peejii namaa jala ciifte halkan guutuu hin beekani garuu anina gaafa barattoonni Oromoo dhumanii gurbaan Jimmaa kun Oromiyaa bulchaa ture akkasuma nama cafaqee galatooma baga barattoota keenya ajjeeftan jedhee kuteen illee amma immoo angottuu deebi'e kun illee hin dhufa waanuma jedheetuma Oromoo gumsee tare angoo dabalamaaf kana keessaa yoon baana kanatu dhibaa jiraani asuma irratti lolannaani sirriidha haa baratanii yoo sammuu qabaatan haa baratanii tanuma jedhaanani taakkala irratti haa baratanii namni Oromoo gane akirri isaa kun akkanuma hin beekne sila har'a kabanyee waamna kabanyee har'a sila akkuma Jawaariin fa'aa simatan sani simannaa baroso afaanumaanuu haasa'uu baatanii akka Umar hin beekami Umariin ka amma bu'e kan isaa waa gabbayee afaan badaa haasa'u beekam ani amma mataa dhungadda arge Oromoo garaa jalallee na ajjeesu afaan badaadha gabbanii gadi haasa'uun waan hin taane waan hin dalayne haasa'uun Itoophiyaa jira baate bara gaafurii Oromiyaa waan jedhuun kaaftu. Kanaafuu akkasii isinitti hin dheeressuun nama biraa carraa kenna. Rabbiin nu haa qajeelchu.